Jalaa oofaa fayyee qulqulluu ta'e nagaan dhufa karaarra nagaan deema haadha manaa isaatii hojii hai namni maatii dhiisee maatiin adda bee fuusiftan jaartiis dhiisee kutee asii dhuftanii ammas ni maraatiin hun jechuu yaatan maraataa ana akka fala bajaajiin fudhaate Amaanuel Geessaa maraataa kawwee tiktook irra fidanii Amaanuel Geessaa yookaan masjiida yookaan waldaa heeqa achi geessan kaa maal godhama maraataan tiktook irra gaafa si hojii taphatu fayya guyyaa si gaddeebee waan ni jee fayyaan qabuuti nama kan nu laala oo isin narroon raadisa tiktok jibbe arraa furan furadha abooni gaa samarratti hin dhaaba inshallah jiruu bareeddu jiraadha ijoollee tiyya madarasaa waan ni godha jiruu bareeddu jiraadha keessan anis hin duune jedhee miti kaanu ni jirra inshallah waraabessi akki jeejaan firummaadha adda hafuu dadhabne afaan ajaa wajji deemuu dadhabne jedha waraabessi zabana dur sheekonni ni sodaataman ni kabajaman ni dhagayaman akkas ture gaafanan ijoollee sheekan nutti aaraa jettee ijoolleen dogoggora tokko hin dalaydu sheekan nu abaaraa jaan manguddoon nu abaaraa jaan abbaa keenyaan nu muufata jaan manguddoon nu muufataa jaan safuu akkasii qabaachaa turre akkuma hawaasatti illee lakkuma zamanni deemuun arra yeroon arra keessa jirru waan namni arra ju'u waan akka itti laalu akka namni itti laalu akka inni yoo wanni akkanaa isaa dhuftillee akka inni ju'u kanaree waa isinittin himu arra gatiin manguddoo akkamin laalamti gatiin sheekaa akkamin laalamti kana waa isinittin himu akka jiru namuu ni beeytan qalbii teessan keessatti illee jechuudha. Nuti arra gadaa tokko wajji jirra ilmaan keenya isin. Namoonni gariin daaddaa keenyallee haa ta'anii irra hedduun dargaggeessaa fi shamarran ilmaan keenya. Gariin akaakoo taanaaf. Akka itti adda usnu hin qabnu yeroo garii ni dirqamna. Waraabessi akki jeejaan firummaadha adda hafuu dadhabne afaan ajaa wajji deemuu dadhabne jedha waraabessi firummaadhaaf aanaa ta'uuf akka itti adda hafnu dhabnee je afaan ajaaf akka itti wajji deemnu dadhabnee jecha waraabessi nuti bakka hunda wajjuma dhaabbanna laaltanii gartan rakkoo fi bal'oo hawaasa keenyaa wajjiin qooddan waa hunda keessatti waliin dhaabbanna dirqama hawaasummaati dirqama diini dirqama lammummaati arra sheyni maaliif as ba'illee yoo jettan gizee hunda isaata dagaa yoo nama ibidda dhaamsu miskiin amiini bro miskiin amiini bro isaata dagaa raasun jechaale isaata dagaa no miskiin kadamni tokkolleen hin jaariin waa uf qopheesse amma dura waan tokkootu qilleensarra deemaa ture isin duratti bahee isin kadhadhe ilmaan kiyya hedduuna jalaa owwaattan hedduuna kabajanillee rabbi isin haa kabaju ijoollee kabajaa guddoo rabbi isin haa gonfachiisu kabajaan itti gala keessan haa taatu inshaallah duniyaa fi akhiratti illee dhaabaa wanni kun bareedaa miidhee gaaf tokko waan tokko achuma dhaabdan ijoollee tiyya aduu guyyaa sanii booda wanni sun ni dhaabbate isin haa kabaju abdii kanaafin isin afaanii deddeebi'a. Jalaa oofaa fayyee qulqulluu ta'e nagaan dhufa karaarra nagaan deema haadha manaa isaatii hojii hai namni maatii dhiisee maatiin adda bee fuusiftan jaartiis dhiisee kutee asii dhuftanii ammas ni maraatiin hun jechuu yaatan maraataa ana akka fala bajaajiin fudhaate Amaanuel Geessaa maraataa kawwee tiktook irra fidanii Amaanuel Geessaa yookaan masjiida yookaan waldaa heeqa achi geessan kaa maal godhama maraataan tiktook irra gaafa si hojii taphatu fayya guyyaa si gaddeebee waan ni jee fayyaan qabuuti nama kan nu laala oo isin narroon raadisa tiktok jibbe arraa furan furadha waan dhimma gartee shaadaan eebitee moo shaadaan eebitee shaamaan haaratu qaba daawun areesa asittiin salaate subii asittiin salaate salaata gan baasanii qabadde hin qabanne gar
Tooguma qofa Barka barte la ilaha ma yutu male barte. barca Amantiin bakka amantii Jumades ta'e Jumades Jumades. La arranto. Jumades mama. Nyaatuma wargannaa nagaa nyaatu sun nyaatu. jimaa maalii dubbata? Komande kami raata geessaaf jenna irratti jira miidiyaan guutuun. nyaata. Raata miidiyaan akkalli geessa yaana irratti jiran. Akka badii keetiiti. Hangaleef kaayaan jennu. Bishaan gurraattii usti hin kennan. Asifituuri irra furmaata ta'ee jira beeku. Laa damma wanti dhiibama caalee hin jiru. Ammaati arrabee as jirti. Garaa qaqqabu. Biyya jira. Namni bilbilaan naa quba qabaatu ana malee hin jiru. Maatii bira Isiillee quba qabna. Gurbaan jechuun jaarsa kana gahee jireenneen quba qabna qe'ee guutuu. Gabbaayee Amma kalee jaartiin ta'e silkii irra daawwateeti gurbaan irra dhaamse waan irra dhaamseefis gana gaafate. amma anuma baasuu qaba si isarraa footoo. Gaafan du'ellee qabrii islaamaa keessatti kan na hin qabarre. Kanan dhaammadhee sagalee viidiyoo waraabadhee lafa kaadhe. Fiixadhe haasa'e carraan keeti. Mamma keenya aarri waa hunda nama ni godha. Islaamummaan akka waa hundarra bareeddu ni beeytaa. Komantii namaatii fi namaaf jettee kanan godhe. Laa zulmiidhaan narratti raawwatte malee. Namaaf bar ummata malee islaamummaan nama zallamne mamma baya. Laa akkasii miti. Akkasii miti Hamza. Akkasii miti lagi. Hamza abbaan fedhe waan fedhetti amanuuf kafaruuf mirga qaqqabamuu hin qabu. Wallahi mirga qaba. Garuummoo ayata kanan irraanfate mamma baya. Man amila saalihan falinafsihi waman asaa'a fa'alayha وما ربك بظلام للعبيد. لا سنجر كن صبا أني كن صبا إيه صبا وما لو خاجمت ومرة سن صبا ربين كي جبروتني مينس أنا ميجود ما أنت مهما مالين سميد ربين واحد أن على الظلمي قدام نرت راوت zulmii guddaa rabbii rabbummaa isaa himatee zulmii guddaa narratti raawwate tokkoffaa ilma namaa godhee na uumuun sunuu na zollome taakka jedhe ni dhageessaa miti ilma namaa godhee na uumuun sun na miidhe ana zollome hallamaffaadhaati. Ofii isaatiif fatanaa baay'eedhaan nama kore. Sadaffaa makluuqa isaatiin na zollome. Waa sadiin kanaan rabbiin akka malee daangaa natti dabre. Waa sadiin kanaan akka malee daangaa natti dabre. Ani garuu akka namatti akka Hamzatti wanni niin sii dhaamu mamma bayaan. Waan ati arra aaraa illihii gootu kana ummanni kun si waraabbatee boru siin dhawa. Harsiiban kakadhaan siin jee wallaahi yoonaan ka aaraa ka godhu taate obboleessoo maabaraatiin na gubba jiraa wallaahi summa wallaahi if qabeetan si argisiisan siin jee. Ani dhageeffadhuan ilaa. Maqaa islaamaatiin islaamummaa tanarratti du'uudhaan hin filanne dhageeffadhu yaa obboleessoo dhageeffadhuan amantaa islaamummaa bacirraas islaamummaa fi ummata maqaa islaamummaa amantaa himatu kanaa wajjiin jiraachuu mannaa jara kiristaanummaa kasilaa guyyaa tokko isaanii nama isaanii akkanatti xiqqeessee akkanatti itti duulu nama tokko agartee hin beektu maaliif amantaa isaanii akkana laal taajjabeetan illaa amantaa isaaniitittu amantaa dhugaatii amantaa haqaatii amma hadiisa nabii tokko man salima muslimuuna min wallaahi hadiisni sun hadiisa baaxila ta'uudhaatiitu arra ganna seenu onnetii keessa. Bakka hadiisa wallaahi hadiisa namni hedduudhaan ittiin haqatu san hadiisa san natti fakkaatan man salima muslimuuna min lisaanii wa yadihi
muslima jechuun nama arraba isaatii fi harka isaatiin naga bahee shuf kan qara'u isaan obboleessu allaal ilaal kan hadiisa kana qara'u isaanuma okay isaanii itti dalagu agartee ati isaanii itti hojjetu agartee haya allaal obboleessu dhageessee nana dhageessaa miti walumaa galatti faman shaa'a falyu'min waman shaa'a falyakfur abbaan fedhe waan fedhetti amanuufis mirga qaba waan fedhetti kafaruufis mirga qaba obboleessa kiyya qaali dhaggeeffadhu riippoortii fiti yoo feetan godhaa guba ani amma wulii ganaa isintu riippoortii na godhaa bakkatti wal geenyu qabnu wallaahi ta aakhira irraa xumuran macarrasaadhaati wallaahi summa wallaahi riippoortiidhaa miti ilaala riippoortiidhaa miti ta irraa aakhira macarrasaati lammaffaa warri rabbi arrabsite jettaan ani rabbi komachuuf mirgan qaba waa sadii maaliif na zollumtee tokkoffaa duniyaa tanarratti nama na godhee na uumuu isaati tokko kana kan lammaffaadhaati duniyaa kanarratti nama godhee na uumuu isaati kan lammaffaadhaati nama kore daangaa natti dabre akka malee daangaa natti dabre gaggara biraatiin ofuma isaatiin rabbiin dubbateeti rabbiin hamma takka gabricha isaa hin miidhuu jedha afaan isaatiin shuf dhaggeeffadhu hamma takka rabbiin gabricha isaa hin miidhu ja'aati asiin immoo fatanaa fi waa hedduudhaan na miidhee daangaa natti dabraa jira sadaffaa gabroota makluuqa ofii uume narratti bobbaase maal jedha hadiisul qudusii keessatti hadiisul qudusii yeroo jan waan ma'anan isaa rabbi biraa dubbatamee labziin nabi muhammad biraa dubbatamee barakasi laal ani laal maal jedha inni haramtu zulma jedhe rabbiin zulmii ofuma isarrattu haraam godheeti eeganaa isin irratti illee haraam godheetan jira wal hin miidhinaa wal hin zulluminaadhaa jedha dhageesse daangaa walitti hin dabrinaadhaa rabbiin jedhe hadiisa san keessa ofii gocha kana dubbatee gocha kana raawwatee hogga ana zullumu ana miidhu akkamiin siin jedhe achirratti wallaahi ta'e irraa macarrasaadhaa gararraa muradhe hamza kun kana carraan keeti gama biraatiin riippoortiidhaa miti wallaahi waan feete gootanis wulii wanni ganaa walaa sooshaal miidiyaadha bakkitti wal geenyu sin qabnu abbaa kiyya qaali bakkitti wal geenyu sin qabnu wallaahi arrarraa kaasee anaamii sooshaal miidiyaa kanarratti yoon agartan taatan achi dhokadheetan amantaa san achi qabadhee deemee taa'ee jiraadhan abbaa kiyya qaali fiixan inneen Tole maamma bayan. Wayin si gaafadha gaafii sadiin si gaafadha Habibi. Na dhageessa? Indaga. Siifillee ni mugaani beeyta amma gaafiin takkaffaa ati rabbiin dhalatee du'e jechuun sirraa gabbuuteetuma jechaa jirta. Rabbiin dhalateeti du'ee jechuun jirta bare ani kiristaana ta'e jechuun. Ani waan dhalachuutii fi dhalachuu barka rabbii ati itti amantii rabbii anaa fi ati itti aman rabbiin ani itti amanee gabbaraa tureetiitu na zollomeen siin jedhe obboleesso. Maal taate isaa? Hayya dhaggeeffadhu anaan waa'ee du'ee fi kanuma du'ee san naa wayyinaan isuma san naa wayyinaan siin jamzaa marataa dhagaa wayya kanumaatiin jettuun san dhaggeeffadhu anaan isuma san tura naa wayyaan siin jee amma qoyaa abbaan fedhe faman shaa falyuumum waman shaa falyakfur inni jirti moo hin jirtu? Lakki mirga qabda maamma bayaan mirga qabda. Dhaagaan yoo inni dhiirta yoo
Oi. Barani wanta kasin hin jenne bar. هنا لا ولا يظلم ربك أحد لا ولا يظلم ربك لا أحد هنا أفانو ما ربي غمو بينجر ربي همي نما تقول ربي كان كنما تقول إن ظلم جاتي أنا في نما نؤمن نما نقول نؤمن سن نظلم لما أنا فتنون أنا خديد يروهن دم مكرتي أنا رجعجيسون ظلمي لنر تراوت سادة جبروتا مخلوق أوفين أومن في دين نر تراوت تشيسو سنين نظلم واسدين كان أنا رب ما إسارة شك الرأس ديبين سينج Tole. Nabi Muhammad gandarra Aryani te gandarra si Aryani mama bayan. ها Nabi Muhammad gandarra Aryani te gandarra si Aryani. Nabi Muhammad dagan cafakani ati dagan si cafakani. Alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad daga ati Bilal irra midamte mama bayan Bilal irra midamte. Hamza nani dhageessa. Eenin daga. Nani dhageessa. Nani